Maaliif na dhiistanii qoy? Haadha kootuuf sabboontuu fi haadha eebbaa maanan dhiistan? Maaliif narraan gortanii? Maaf dubbattu na gootu? Akka ammas isin irratti dubbadhu maaliif na gootu? Dhiisee baran, dhiiseen ture. Al takka dubbadhee dhiiseen ture baran. Bakka dubbadhee akkasnaan jettan dhagahee dhiisee asin faana moo haasa'uun barbaanne? Bakka haadha koo sabboontuu taane keessaanis si faana haasa'uu hin barbaanne bakka. Narraa kaasii WhatsApp ko si naccanaannaqini yoo didde bakka bilookiin si godha. Bakka utoon duruma si faana haasa'uu barbaade duruma si faana haasa'a kalas. Garuu maal godhinaan jettu viidiyoo ammas maqaa koon dhayinaa. Bakka nan dhayinaan ko isi ajandaa hojii jiran ture kun har'a viidiyoo kan biraa hojjedheen ture bar. Wanni kan biraa waan ergaa namaa ta'u waan of eeggannoo namaa ta'u kan biraa hojjedheen ture achi keessa yaada sana keessaa ba'e garuu lamaan keessanuu haadha eebbaan bakka haadha eebbaanis bakka maan dhiisi na dhiisi bakka na dhiisi maalidha namni maatii isaa irraa yoo adda ba'e warra isaa fira isaa haadha isaa irraa adda ba'ee jiraata fayyoo bakka namni walii galee walfaana jiraata amma waliin galetti garuu walfaana jiraachuu hin danda'u. Sabboontuu atis galatoomii maqaa koon dhahini. Maqaa koon dhahin bakka narra maal gamma kana boo'uun immoo man nama du'e moo mardoo wayitii kan boo'ee maraadhee boossi jahu diimessitee nama du'e moo maaltu du'e kan nama boossisu akkasiin dhugaa argachuuf jettee dhugaa fakkeeffachuuf jettee boossa. Hordoftoota isinis yaada mataa keessanii haasoftaan isinitti isin gaddu warri na arrabsitanis warri yaada barreessatanis ilaalcha keessanii rakkoon qabu. Waan namni waanuma namatti dhagahame akka yaadaatti arrabas yoo ta'e akka yaadaatti barreessaa. Isininis illeen isinitti hin qabamu yaada mataa keessanii akka barbaadanitti yaada barreessuu komantii barreessuu dandeessu. Isininis isiniin kabaja. Isiniin kabaja isiniin jaalladha yeroo baay'ee na faana turtanitti garuu nama tokko immoo yoo faana haasa'uu hin barbaanne ta'e kalas erga xumurtee maaliif namni biraa dhufee akkasii hin gaafanneef miidiyaa irratti beeksifata. Maaliif beektu annama miidiyaati baay'een keessaa hin haasoftani annama miidiyaati kalas. Nama miidiyaati borummoo tokko moo ofee haadha eebbaa maaliif mana keetii badde sabboontuu maaliif akkas taate haadha koo maaliif akkas taate haadha koo tuubii maaliif akkas taate akka namni naan jedhu hin barbaadu anta akkaaf hinnaan irran darba kan keessa deebi'u hin barbaadu. Kanaafuu maali gaama boo'icha kan fide maali ani mana kootti maaltu mana keetti immoo wal ga'e haadha eebbaa siinis waan dubbattan miti waan haasa'ame miti. Bakka akka haasoftanii akka ani wanta sanatti baay'ee gaddeetti qabame hin dubbadhe miidiyaa irratti jechuudha. Kanan dubbadhe. Kana dubbachuun koo immoo akkasin achumarraa ilaaltanii fayyoon nu loltee teettanii achumaan xirriqeettanii narraa baddan hin barbaade. Hin barbaadu bakka. Hin barbaadu. Kun immoo waan nama boosisus hin qabu jechuudha. Waan nama boosisu waan maal nama godhus hin jiru. Haadha koonis taanaanii waan nama boosisu hin qabu kun. Namni hin wallola. Dura maqaa koo balleessitanii bakka indee kana jechuun koo baay'ee waan nama gaddisiisu. Ani waan boo'uu dhiisee fida. Namni koo yoo namni sobattis dhugaattis imimmaan buusee furrii argata ta'e namni namaa gadda. Ani immoo boo'u maaliif hin boo'aree bakka yaada kiyya ifaan akkanumatti toon boo'in hin ibsadha. Waan naan jedhame jechuudha. Namni waan si godhe akkamitti gadi ba'ee maqaa kee sidhaa bakka kanadha kan na aarse jechuudha. Kan na aarse kanadha akka isaan lammatanatti hin dubbanne akka isaan lammatanatti hin deebine kanan barbaadeefis kanaafidha. Kanaaf miidiyaa irratti dubbadha. Baay'een keessaan hin fixatan keessaan fixachuu hin barbaanne. Miidiyaa irratti dubbadheen wanti isaas miidiyaa irratti dubbatameera durayyuu akka isheen akkas naa goote dubbatameera. Kanaafuu isumaan immoo maqaa waan dhaamee fi dura akka isheen akkas naa goote miidiyaa irratti dubbadheera. Viidiyoon isaa jira. Amma waanuma kana naa godhameef na hamannaa miidiyaa irratti dubbadhee jechuudha. Nama laatan nama keessaa fuudhu kanaaf hin barbaadu. Kanaafuu ammas ta'e booris ta'e narratti waraabina maqaa koon dhayina isin lamaanuu addaan galleerra. Okay, addaan galleerra namni biraallee waa'ee keessan akkana gaafatu hin jiru. Inni kan biraa immoo habiibti haadha koo natti naafan jette. Maanni gaa inaafichi maanni
oduu yoo ta'e anis waan karaa odeessuun qabu kun oduu yoo ta'e odeessaan jira maanni gaa inaafichi maani haadha koo narraa sirbaa oolte waan mani guddadhee fi waan ma'ani guddadhee fi natti inaafan habibti yuutuubii yoo ta'e yuutuubii namni hunduu qaba yuutuubii faa maaltu nama inaafsisaa amma yuutuubii borga nama banee shanansaa namni banatu yuutuubiidha wanti nama inaafsisu jira yuutuubii banatti yuutuubiin qabaa yuutuubii meeqan qabaa natti inaafanii kanaafi inaafaadha nan guddadhee nuun jette mee karaa miidiyaa odeessuu yoo ta'e anis odeessaan jira haadheebbaa yoo ta'e sinuma odeessiti hinuma haasofna viidiyoon madalagna yuutuubii immoo har'a miti kan banne yuutuubii jechuudha mee maaltu immoo nama inaafsisa as keessatti waanumti nama sitti nuuni inaafnu jira sirratti waan ani inaafu kamidha maalidha saka midhaan jedhe yoo biyya arabaatti anis yoo dhaqee qammaseen galee wooti maalan inaafa meetuu silaa biyya arabaallee hin beeku ta'e biyya arabaa teessee birrii walitti qabataarti mana ijaarrachaarti nama guddaa ta'arti isheen jedhee sitti inaafan ture yoo biyya arabaa dhaqes anis dhaqee harkis buqqis jedhee gassiil nadiif jedhee as ari'amee acharee kurkur godhamee shaqaalaa kaddaamaa wasakka hin gale'ee jedhamaan turashi maaltu nama inaafsisa gaas keessatti waan ani sitti inaafu tokko jira kanaafuu ammas har'as boris jechuudha har'as boris maqaa kiyyan dhayina kalas baqa narraa gora ani tokkumaan akka narraa gortan hin barbaade isin deebitanii lama narratti dalagdan na duubuma jalqabdanii lama narratti dalagdan anamti kan isin himate shi tokko dubbadhaati baafadhaa dhiisa deebi'anii ammas haasa'uun maani harka kan jedhu keessa yeroo deddeebi'an ammas yeroo haasa'an nama jibbisiisu waa'ee nama tokko keessaan fixadhaa keessa hin barbaadu bakka fixachuus hin barbaadu haasa'uus hin barbaadu dubbadhe gadi baasee kaalaas deebi'ee haasa'uu hin barbaanne deebi'ee isaan faana rileeshinii godhachuu hin barbaanne. Kanaafuu galatan qabuan fayyoon galatan qabdu miti galatan qabu galanni hin jiru na bira galatis hin qabu kalas ergi nama kennanii nama hamatu ta'e nama nyaatu ta'e galanni kan jedhame hin jiru waa jechuudhaan akkasii inde ittiin na waqqasuuf ittiin na arrabsuuf duruma karoorfattee akkas goote yoo ta'e malee fakkaata surumti isaayyuu akkas fakkaata turtee bultee ati durumayyuu pilaaniidha siif kun jechuudha kun pilaaniidha kun siif karoora ture jechuudha akkas gootee kaate dubbiin tokko hin qindaa'e miti dubbiin tokko hin qindaa'e dura akkas goona achi akkastiin balleessina kan jedhu jira atis waan kanatti karoorfatteetti yaaddee akkas gootee kaate boodarra immoo ittiin akkas ishee godhattiin ishee arrabsattiin ishee waqqasattiin habiibti haadha koo maqichuma dubbatanii sirratti dubbachuun baay'ee namaan tolu bar haadhaadhanii akkas tamarranii dubbachuun namaan ta'u bar bayatu viidiyoo keessa sabboontuu sana irratti gadhiisti sabboontuun jedha ture amma garuu achirra hin jiru kaa waan ati nuun jechaa jirtu waan ati jettu boosee heddee bakka safa akkamitti si ilaalu maqicha haadha koo jedhu sanaa fi maqaan kunuu namaan ta'u bar kootaan arrabsa ammas sinuu kota na arrabni keessan immoo na bareeche yu dhugaa tumaayuu shirshir na godhaa irraa kota dhukkeen irraa kaasa arrabittiin immoo hin tolti wazii na dabaltee na arrabsaa kottaati